kan kiristaanaatis kan muslimaa irratti kan waaqeffataa irrattis nagayni rabbii isaan uumeetii fi kabajaan rabbii nama godhee bishaanirraa isaan uume jaalala rabbiitiin dhugaa rabbiitiin rabbiin haqa isaarratti tokkoomse dhugoomse akka isaan barbaadan san ummata Oromoo haa milkeessu yeroon ji'u ana jaal milkii kabajamoo barcuma kiyya kabajamaa odaa bultum guddaa dabbal mootii gaara ana waboo force ifa dhaggeeffadha. dhagaa tokkotu gaara gubbaa tulluu gubbaa ta'a ni dulloome ni arraawe dhagaan kun. dhagaan kun dulloomeeti arraawe maal je'e qaamaan dhiqadhaa jee qaaman dhiqadhaa jee dhagaan kun lafaa ka'e. dhagaan kun qaaman dhiqadhaa jee maal argee dhagaa bishaan keessa tattaa'u argee tulluu gubbaa akka malee dhaggeeffadhu kun afaan Oromoo qulqulluu dhugaa dambalii rabbiiti kan dhugaadhaa fi haqa rabbiitirraa haasawamuudha kan maqaa rabbiitiin gandummaan qabne dhaaba siyaasaan qabne kan eenyumaaf hin tumsine kan rasuulaa fi rabbii qofaa tumsuudha. kanarratti maas rabbii gandummaa balleessuuf mootii nuu ta'ee fi rabbii laal rasuula gandummaa balleessuudhaa fi gosummaa balleessuu ergameeniin siif kakadha. dhaggeeffadhu. rabbii ammas nuti beekumsa keenyaan ittiif dhaannu yookaan hadiisa amma beeynuun ittiif dhaannu yookaan hadiisa amma beeynuun nabi irratti of dhaannu osoo hin taane beekumsa rabbii aalimul ghaybi ta'e kan ummata inni uume irratti dhaannuudha. beekumsa rabbii qofaa haasoyne jechuu keenya yookaan hadiisa amma beeynu kan haasoynuu miti tasa beekumsa rabbii ka adadan qabne maqaa rabbiitiin kan dubbannu qofa ta'a. ifa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf haqa rabbii dubbachuudhaaf eenyumaa ta'uun hin barbaachisu ammas eenyumaa wayyama nu gaafachuu hin barbaannu. akka malee dhaggeeffadha. dhagaan kunniin dhiqadha je'ee tulluu gubbaa gadi borore maalitti gara bishaan dhagaalee bishaan keessa jiranitti gadi borore. dhagichaatu nan xuraawee je tulluu gubbata dhagaan kun gaani xuraawee dulloomee arraawameti ni arraawamisa tulluu gubbaayi gara bishaan keessa dhagaa jiranii qaamaan dhiqadha je'ee dhagaan gadi borore yeroo gabbororu bishaan keessa hin buune dhagaan kun dhagaan qaamaan dhiqadha je'ee tulluurraa gabborore kun dhagaalee bishaan keessa jiran bakka kanaan rukuteetuma yookaan bakka tanaan dhawee
afaan oromoo kun bal'aa loqoda barbaadduun akka oromoo galuttiin siif loqoda. Yeroo bishaanitti gadi bororuu dhagaa kana adda kanaan rukutee dhagaa bishaan keessa osoo hin bu'in bishaanii ala bu'e dhagaan kun bishaan gama bu'e. Haje amma rifatee haje dhagaan. Dhagaaleen bishaan keessa jiran kun gaanii arraawanii waan magariisa tokko qaban miti ni mucucaatanilleedha. Amma eega dhagaalee kana rukutee gama bu'ee booda dhagaalee bishaan keessa jiran kana dhagaa tulluu gubbaa jiruutu gubbaa gabbarooree dhagaa addaan dhee gama bu'e osoo bishaan keessa hin bu'in. Inni duraan qaamaan dhiqadhee jee bishaan keessa bu'uudhaaf gabbaroorraan dhagaan kun adda kana rukuteetti dhagaadhaa fi dhagaa warra rukutanii gama bu'ee achi taa'e bishaan keessa hin buune. Haje egaa Rabbi afaan dhagaa na beeksiseen yookaan Oromoo beeksiseeniin siif kakadhaa yookaan Nabiyyi Allah Suleyman beeksiseeniin siif kakadhaa. Osoo Rabbi siin jiru wallisaan akkamitti Rabbi jee yoo inaan jechuu dandeessaa kufrii guddaadha. Rabbi ana wallisaa mujiizaa kanaan kaayee dubbiseeniin siif kakadhaa. Rabbi suuratu shu'araa buusee eege walliftoonni Yahudaatii fi ummanni Yahudaatii fi Nasaaraadhaa ergamaa Rabbiitii fi ummata Islaamaa arrabsan booda wallisaan ka'ee itti duule walliftoota sanittis ummata Nabii fi Islaamaa arrabse sanittis duule je'ee Rabbiin kitaaba san keessa mallattoo kaayee suuratu shu'araa ayata kabajamaa qulqulluu Rabbal Quddusiniin sii kakadhaa. Rabbii sa'aatan ummata Islaamaatii fi ergamaadhaaf na tumsisiisuuniin siif kakadhaa. Lal beekumsa Rabbiiti malee beekumsa Kadiir siif hin qara'uun siif hin kakadhaa. Kadiir wallaalaa ta'een siif kakadhaa. Barakaa Rabbii sinaa godhu. Amma dhagaan kun hajee rifatee lafaa ka'e. Dhagaalee bishaan keessa jiru arkee. Ani bishaanii alaan jiraafan akkanatti xuraawe yookaan bishaanii alaan jiraahiin akkanatti xuraawe. Yaa dhagaalee bishaan keessa jirtan isinoo maaltu kanatti isin xureeysee jeen. Dhagaaleen bishaan keessa jiran maal jaanii deebisaniif nuutu wal xureeysee jaaniin kunoo kana callifnee wal bira tatteenya walirraa riguu dinneeti osoo bishaan keessa jirru kanatti xurooynee je'e jaaniin nuutu ana bishaanii alaan jiraafan akkanatti xuraawe jaaba dhagaa qaaman dhiqadha jee bishaan keessa bu'e kanatu jaa isinoo osoo bishaan keessa jirtanii yaa dhagaalee akka kiyya maaltu isin xureeysee jennaan nuutu wal xureessee hunoo wal bira tatteenyee walirraa dhiquu dinnee yookaan walirraa riguu dinnee akkanatti xurooynee tatteenyaa jee. Wal eeybeessu jechuudha. Sirrii Islaamaa tokkolleen sirrii Islaamaa diiguun yakka guddaadha. Wama adraakum nama ja'amu kana abbaa kiyya kabajamaadha. I like this guy. Wannoota inni haasa'u nin jaaladha. Wama adraakum akkatan inni itti ergaa dabarsu natti tola. Garuu arra natti hin tolle. Rabbittis hin tolle. Rasuulattis hin tolle. Ummatattis hin tolle. Ifa. Ammas hoggaan waan kana dubbadhu beekumsa Rabbiiti dubbachuufi malee
yookaan arraba yookaan mal jechuufi miti. Dhugaa dubbachuudhaaf eenyumaahu an Kadiir takkaayyama eenyumaahu gaafadhe akka Oromoon na beekuttis akka Rabbiin na beekuttis dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf waan hin kalaqameef dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf mirga guutuudhaan qaba. Dhugaa Rabbii kana hoo seeraa fi heeraa fi beekumsaan dhiheesseeti. Ragaa amansiisaadhaan. Takkaa dura kabajamoo wamaa adraakum na dhaggeeffadhu. Hadiisa nabiitiin rasuula arrafame irratti deebitee hadiisa nabii qara'a nabi irratti ragaa bahuu jechuun yakka guddaadha moo yakka guddaadha miti. Hadiisa nabii qara'a nabiif ragaa bahan moo nabi irratti ragaa bahan yookaan hadiisa nabii qara'a islaamaaf ragaa bahan moo islaama irratti ragaa bahan. Hadiisa nabii qara'a intala seeraa ala dubbatte ragaa bahan moo nabii arrafamee fi ragaa bahan. Dhaggeeffadhu. Hadiisa nabii dubbachaa ulamaa'ota arrabsan moo islaama arrabsan. Nabiin hadiisa dubbachaa darasoota maal beeytan callisaa maal isiniifin himaa isinirrattiin qara'a je'ee rasulli rabbii yookaan sheeyni sheeka tokko kilaafuuf rabbiin yookaan rasulli rabbii kaliifaa godhatan ni jira yookaan ambiyaa kilaafuudhaaf ergame ni jira. Isaan rasula kilaafee ni jira. No. Muusaan Ibrahim kilaafee ni jira. No. Isaan hundi toohidaan dhufan. Islaama kilaafoo ni jira. No. Dubbiin nabii arraba nabii irratti bu'eef wal kilaafuunoo ni jira. No. Duuba kana eeysaa fiddan isin hadiisa nabii dubbachaa nabii irratti ragaa bahuun ni jira. Arraba nabii arrafame haqa nabii dhooysuun ni jira. Waan rabbiin hin je'in soba kaayuun maal jechuudha. Kunuu yakka guddaadha moo yakka guddaadha miti. Eenyu ka kana jedhe Kadiir osoo hin taane qeeqa rabbiiti dhugaa rabbiiti kun. Mee atuu ulaali kabajamaa kiyya wamaa adraakum kiyya akkan siin je'e kana mee atuu ulaali. Guruppiin ganda tokkooti jette maaliif ifa baafattee Hararguma hin je'in sanuma jette jechuu keenya. Lakkii nuti Harargeedhaan miti nuti Arsiis miti. Nuti Wallaggas miti, nuti Shawaadhaas miti. Nuti Shawaadhaas miti, nuti Booranas miti, nuti Oromoodha. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Dhimma kanati miti. Dhimma kanati miti. Dubbichi. Dubbii tana keessatti yeroo gaaffaan dura dubbadhu san yaa jarana nabii rabbiitu arrafame naadir madhaa kan dhaaba siyaasaa hin ja'in kan gandan ja'in. Dubbii tana dhaabarraa illee walaba baasuudhaaf fin kana illa ati ulamaa'ota rabbiitiin maal beeytan isin hadiisa kallafuun yookaan sirri islaamaatiin sirri islaamaa kallafuun yookaan islaamni faallaa tahuun yakkamoo yakkamiti seera rabbiitiin seera rasuulaatiin. Hay lal entu oromummaa diige hawaasa bal'aadha. Hay
ummanni kun seeraa fi heera mirga qaban ummata kana biltsiginnatu erge ha oromoon arsiitis lafaa ka'ee nabii isaatirraa dubbate nabii rabbii ifaan ifatti arrafame oromoon jimmaatis lafaa ka'ee dubbate oromoo wallaggaatis lafaa ka'ee dubbate nabii rabbi arreeffamuu kana balaaleeffate oromoon harargeetis lafaa ka'ee balaaleeffate ulamaa'iin guutuu oromiyaatis ta jimmarraa dhalattes ta wallaggarraa dhalattes ta arsiirraa dhalattes kaateeti walumaan balaaleeffatte ta soomaalirraa ta amaararraa dhalatte guutuun isiidhaa ta addunyaarraa dhalatte gocha kana ni balaaleeffatte akkasumatti lubni oromootis kan amantaa kiristaanaatis miidiyaatti bahanii amantaa hundarraa nabi arrafamuu fi mufannoo ummanni islaama oromoodha arrafamuu kana balaaleeffatanii seenaa jimjimoodha wanni ummanni kun gaafate akka dura buutuu tokkotti akka dura buutuu tokkotti akka nama bakka bu'ee tokkotti jechi ati haasoytuu fi wanni ummanni dhiyeessaa jiru tokkoo miti qabsotu laaqame tokkummatu laaqame jechaa jirammoo biltsiginnatu erge yoo biltsiginnaan laala akka haqa rabbitti yoo biltsiginnaan isin waakkattanii haqa rabbii waakkattanii nabiif tumsuu baattanillee bar rabbiin nabii isaatiif tumsa maleeykaanis nabii isaatiif tumsa qabad yoo nabii rabbi arrafamee diddaa goote bar dachiis irratti garagalchaani malee waan biraa jechuudhaani miti bar aalul kitaaba ganuun maal jechuudha kun kitaaba kijibsiisuudha moo maal jechuudha kun hay sheyni tokko sheeka tokko kan lafuuf islaamni tokko diin irratti kilaafa kaasuudha wal kan lafuuf ka ergame diin rabbii diiguunu mataan sii nabi irratti duuluudha ifa duuba biltsiginnaanu hay miseensi biltsiginnaatis miseensi dhaaba kamuu as bahanii dubbii tanarraa balaaleeyfatanii jiran maaliif dhugaa rabbiitii fi nabiitii fi diigumsa hawaasaa waan ta'eef nabii rabbii kun oromoo qofaafii mitii bar kan ergame nabii rabbii kun aalama guutuuf ergame akkanaa mitiire hay kan lubninuu dhiifama gaafachaa jiru lubnilleen amantaan kamuu asbaanii dhiifama hawaasnin diigamin ja'anii jaaraa jirru nutilleen ulamaa'ota waan akkam beeytanii nabiin akkana jee akkana nabi akkamitti ulamaa'onni rabbii ifirraa kaasanii dubbatanii no yoo ati rabbii suuratul kaaf keeysatti nabiyyallaa muusaa fi kadiir kaayeniin sii kakadhaa namni narra beekun jiru yoo kan jettu taate rabbii sayyidinaa kadiir irraa muusaa barsiiseenin siif kakadha اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق namticha tokkotu nabirran qalbii qaba jedhe rabbiin qalbii lama eenyumaaf uumne hay hadiisni sayfii nabiiti sayfii nabii fuutee nabittichi garagalchitaa hay raayyaa abbaa macaafaadha kabajamoo gurguddaa shee amiin faadha shee alii sufyaan faadha shee anawaar faadha biltsiginnaan tu ummata kana jaaree oromummaa diiguu fi akkamitti ja'ama kun soba guddaadha moo soba guddaa miti wallaahi wabillaahi ilkariim akkamitti jetta akkamitti keeysa isaan ammaa soo nabiif jecha miti kan dubbatan akkamitti jetta keeysa isaanii nabitti amanuu fi amanuu dhabuu ati eenyutu si beeksise kana rabbii aalamatu beeka
meejarana laalaakaa siifoo gaariidha siifoo gaariidha akka nama amanee tokkotti nama biraatiifoo gaariidha hadiisa nabiif ragaa ittiin ba'uu qabda malee seenaa jimjimootiif itti ragaa bahiidhaaf si ergame osoo isin nabii jettu yookaan eega akkas taate gandummaadhaan ijaaramanii gareen takka atiin ni jettu gandummaadhaan dhuftee dubbiin tun yookaan biltsiginnaa san ummanni kun osoo nabiin tuqamin dura dubbachaa ture ummanni kun biltsiginnaa yoo ta'e biltsiginnaa yoo nabiif tumse biltsiginnaan najjaashiidha jechuudha bariikkaansaa yoo akkas jettees ati nabiif tumsuu diddee yoo biltsiginnaan nabiif tumsan biltsiginnaa qureeshiin tumsuu fi dinnaan warri inni irraa dhalate tumsuu fi dinnaan ahmad najjaashiin abasharraa tumsuu fi jechuun mootummaan Itoophiyaadhaa tumsuu fi jechuun maal jechuudha nabii rabbiitiif tumsa bahee barakaa qaba jechuudha hiiknisaa akka haasawa nabitti akka haasawa eegaa yoo isin tumsuu fi baattan biltsiginnaan nabii isaatiif yoo tumse nabiif yoo nuu tumse ahmad najjaashiidha jechuudha eeka ammas irra deebi'eetiin siif hima hay biltsiginnaadha miti ummanni kun miseensa akka dhaabatti illee yoo ta'e akka dhaabatti illee yoo ta'e hundi keenya dhaaba qabna an jaalaa bare akka dhaabatti yoo ta'e jaalaa amanamaa guddaa abbaa waraanaati ilmoo jaalaati illeedha waliif gallaa ilmoo jaalaati ani ifiifillee jaalaan jaal milkiidha amanamaadha qabsoo afaanii yookaan miidiyaa osoo hin taane yookaan qabsoo nama dhuunfaa yookaan qabsoo nama dhuunfaa tokkoof qabsaa osoo hin ta'in kan uummata Oromoo hundaaf qabsoo hinuudha nuti jechuudha. Dubbiin tun jarri nabii arrabse kun Oromoo Islaamaatillee arrabsanii akkasumattis as deebii dubbii dhaabaatti dhiifneeti hundi keenya as baane dhaaba keessaa dubbii nabii waan taateef ka biltsiginnaatis dhiiseeti dhufe dubbii nabii irratti hay kan kaafaawotis dhiisee dhufe ummata kana tasgabbeessinee dhugaa kana irratti hojii ragaa baanee ummata kana tokko taasisuudhaaf hay dhaggeeffadhu ummata kana yoo deebii kennineef qabsoo Oromoo diiguuf dhufanii Oromoon akkami qabsoo mataa isaa diiga hoggaa yaadduuti ajandaan kun ka Oromoo diiguudhaaf qophaa'ame san dura gartee dubbachaa turanii Oromoon haa diigamu jechaa dubbatanii yookaan Wallaggatu Harargee arrabsaa jira moo Arsiitu Harargee arrabsaa jira ummanni kun Johaar arrabsanii dubbiin tun tokko Johaar irratti kaate ati jaarraa abbaa gadaa jettanii inni jettu jaarraa abbaa gadaa dhiira fakkaatu Oromoo keessatti uumame hin beeku elemoo qilxuu jettanii hoggaa jettu dhiirri elemoo qilxuu fakkaatu Oromoo keessatti uumame hin beeku seenaa fi heeraa fi seeraanis seenaa qabsoo keessatti kun kan addunyaan kiristaanaa muslimni galmeesse ilmaan elemoo qilxuu ammas hiriira nama baasaan jiran qabsoo gitaatti qawweedhaan godhaa jirra ammas yoo ta'e qabsoo gitaatti goona ammas ilmaan elemoo qilxuudha yookaan ilmaan jaarraa abbaa gadaa takkaa namni bitee hin beeku takkaa ammas gandummaadhaaf qabsaa'an hin beekan haqiiqa akka Oromoon beektutti tokkummaa kan irraa baratanii kan qabsoo irraa baratanii kan Oromoon hundi ragaadhaaf kan jaalala irraa baratanii eenyuma irra gorranii dubbatan dhugaa rabbii irratti dhumu
eenyunni ulamaa'onni kun raayyaa abbaa macaa fadha shee amiin fadha kan bilisiginnaan bittee rasuulaan rafame irratti kan bilisiginnaan bittee. Ummanni kun ummata wal arrabsutti jira gaafii mirgaa heeraa fi seeraan arras ta'e nabi irratti ammaas yoo ta'e ummata islaamaa qabsoo keessaa dha'uu irratti ammaas yoo ta'e boruus yoo ta'e kan duuba dachaanuu miti. Dhugaa dubbachuu irraa ammas kan duuba dachaanuu miti. Ummanni kun Jawaar arrabse warri gartee nabi arrabse. Inni ete elemoo qilxuufaa jettanii ati jettu kun Naasir Hamzaa kun ilma elemoo qilxuuti ilma jaarraa abbaa gadaati. Moo nuti guruppiidhaan jaaramnee akka gaafa kaanii shanee jedhee arrabsaa jira si fakkaate. Jawaariin akkamitti kana jettan islaamni seenaan qabu Oromoo keessaa jechaa jiru jechuu keenya. Kanaaf lubni illeen kan amantiin garagaraatu dhufee sirrii jaarrumsaaf lubni garagaraa guutuun isaanii dhufanii miidiyaadhaan dubbatanii jiran. Atiis akka luba sanitti dubbachuudha qabda malee maqaa islaamaatiin of waama waa'ee seenaa jimjimoodhaa fiddee hadiisa nabiitiin wal qabsiiftee ulamaa'ota rabbii arrabsuu jechuun kai maariyyoo maal beeytan rabbiitu hunda keenya caalaa beeka obboleessa. Kunu zulmii biraati. Astaghfirullahi al-azim jedhi. Hoggaataan nuuratu sirraan ifa ture. Yeroo dubbattu kamalee natti tolta nuura bareedaa nabiitu sirraa ifa. An nuuraanin nama beeka. Ija qalbiitti rabbi naa kenne waan ta'eef. Guyyaa san garuu soba waan dubbatteef hadiisa nabiitiin dogoggora waan dubbachaa jirtuuf fuulli kee daalachaa'ee jira arrabni keessi goggogeetti jira. Mi'a soo san irratti ilaali. Maaliif yeroo dhugaan dubbanne mallattoon nama dhugaa yeroo hin dubbanne nuura turraa deema. Ni daalachaawa arrabni isaatis dhugaa waan hin ta'iniif gororan qabu ni goggoga mallattoo isaati kun. Ammas irra caalaa gantuutu gantuu namaan ja'a. Mallattoo nama gantuudhaa siin jaa saayikolojiin. Gantuudha siin ja'a fuulduratti dursee. Mallattoon nama gandaa ammas durseeti gandummaadhaa siin jaa. Gandummaa fi dubbadhee numa jii. Gandummaa siitu fide. Ilumaa gandummaa bira dabartee kanatti dubbatte. Hadiisa nabiitiin seenaa nabii rabbii ka arrafameef ragaa ba'uu diddee seenaa jimjimoo akka hoggansa tokkotti illee sila hoggansa silaa taate ragaa isiin dubbatte saniif gorsu qabda malee nabii rabbii dhiiftee moggatti ulamaa'ii gartee addunyaa guutuu Oromoo tana guutuu gaa taarsii tanaas guutuu tabaaleeti hundumasii taarargeetis guutuu Oromootu lafaa kee ka kiristaanaa ka muslimaati balaaleffate guutuu faranjii balaaleffate guutuu solomaalee balaaleffate kana boodas balaaleffachuuf ta'anii nabii rabbii ifaan ifattee arrafamanii. Seenaa jimjimoodhaatiif hoggaa ragaa baatu xiqqollee ati maal jechuudhaati. Siitu dogoggora irra jira moo ulamaa'ii rabbii. Laal. Seenaa jimjimootti namni duulee jira akkamitti kana jettee jaanii malee. Seenaa jimjimoo si qofaaf gandaan hundaaf gosa yoo akkas ta'e. Egaa akkanatti haasawinu kaa beekumsa. Beekumsa fidi kaa yaabboleessoo. Moo ajandaa kanaan gandummaa kaasuu barbaaddeeti. Akka namni gandaan walitti kutuu barbaaddeeti. No osoo nanas gubbaa jiru Oromoon gandummaadhaan walitti kutuu. No. Akka nama dhuunfaa tokkotti dogoggortee jirta. Seenaa caalaa siitu dogoggora. Jara san jara nabi arrabse caalaahu kassi hadiisa nabii qabate seefii nabii qabate nabi mureetu kanaatitu dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Rabbiin warra aayilii baasu hundarra warra mala baasu hundarra abbaa malaati. Dhaggeeffadhu siifii. Durriyeelleen nafne nabii kana hoggaa duraa tuqan. Durriyeen Oromoo nafne baalagichee Oromoo nafne anaan hangafi. Wallisaan Oromoo nafne
Ana nangafi nabii isaa kanaaf hoggaa tumsa baasu rabbiin. Guutuun ilmaan Oromoo nafne nabii kana abbaa keenya waaqoo guutuun nutti dhaammatee jedhe. Nabiin kun ka abbaan keenya jaarraan nutti dhaammatee nabiin kun ka nadhii gammadaa jaalatu. Kan ammallee nabiin abbootii teenyallee nuu shafa'u kan abbaa Jifaar jaalatu nabiin kun. Walii gallaa. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo abadu KFO'n abadu ni jaanii uummanni kun hin jennee bara. Hin dubbannee bara. Jara sani ka Jawaaris waa hedduu irraa dubbate. Kanarratti ulamaa hundi arraffaman. Naasir Faanis. Jawaar ati inni jettu ilmaan elemoo qilxuutii bara. Dhaggeeffadhu ilmaan elemoo qilxuu siifin himaa. Jawaar irratti ati Jawaar tokkicha harki seenaa jimjimooti miti. Dhaggeeffadhu siifin himaa. Qabsaa'oon eenyu akka ta'e siifin himaa dhaggeeffadhu. Ati dhaggeeffadhu ilma Joon Baadeen hojjetee iseettee miti kan Joon Baadeen barsiise ilma elemoo qilxuuti. Hamzaa faa Dooktar Hamzaa faa kan Obaamaa faa barsiisan Piroofeesar Mahammad Hassan faadha. Harvard Yuunivarsiitii warra amata 20 barsiisanidha. Katakkaa nuti ilmaan elemoo qilxuuti ilmaan jaarraa fi hin jinnu ilmaan Oromooti malee. Waa. OMN kana kadhaabe ilmaan elemoo qilxuuti. Kan Jawaar godhe ilmaan elemoo qilxuu ilmaan jaarraa baagadaati. Elemoo qilxuu jettanii nuun jettaa. Tana baga jette turre koo qabdu. Nabiin jechuu garuu sitti dhiibu. Dhugaa jirtu siif himna. Akkati arraba goote sanii fi waa hedduu dubbattetti noo ati obboleessa keenya kabarentuuti. Siin hin jennu nuti kana. Kabaja guddaa sii qabna. Ammaas yoo ta'e. Mirga garuu sitti himna. Dhugaa jiru garuu sitti himna. Dhugaa ta rabbi maas ta onnee teenya irraa burqite osoo hin taane ta rabbi irraa burqite sitti himna. Tana maas nu harkaa fi nu dhagayaati. Hadiisa keessatti nu argaa fi naa dhagayaadha qabda yeroo hedduu. Na argaa fi naa dhagayaa dhiisa. Body language is not truth, crocodile crying. Laal namni ija guutuudhaan tartiibaan taa'eeti barsiisa. Ilmaan elemoo qilxuu Jawaar irratti maal tahayyoo kan naan jettu ta'a. Ta guyyaa tokkotti gaafa Jawaarniin du'uudhaaf jaansun ilmaan elemoo qilxuutiif jaarraa abbaa gadaa kan naan jettu ta'a. Waan inni leenjiteef dammaqoo waan ta'aniif. Ijoollee meeqa tokko fe'e. Ijoollee 86 bakka takkatti gurra'ame. Ilmaan elemoo qilxuu kan naan jettu ta'a. Ilmaan jaarraa abbaa gadaa kan naan jettu ta'a. Nam tokkollee ni nama Oromoo guutu. Jawaar ka godhe ilmaan elemoo qilxuu. Dhaggeeffadhu siifin himaa. Ilmaan elemoo qilxuu kun gaafa Jawaarii dhamees ati takkitti haasoitaa miti meeqaatamtu gaafa qayroo jee inni dulchisus kum shanii ol takkofte ijoollee sanii. Ta ilmaan elemoo qilxuu ta Jawaarii hojii dhaabbatte sun. Ilmaan elemoo qilxuudhaa dammaqoodhaa bare. Oromummaa irratti dammaqoodhaa bare gandummaa irratti miti. Eenyuma caalaa qabsoo beeku. Har'aas yoo ta'e qawweedhaan lolaa jiru. Hiriira baasaa jiran takkaa durgoo gaafachaa jiran. Yookaan Abiyyiin wanni lolaa jirruuf bar aangoo nama keenya dhoorgate yookaan akkas jechuudhaaf miti bar. Mirga keenyaaf. Mirga uummata Oromooti. Akkasumatti gaafa Jawaar biyya garuu ilmaan elemoo qilxuuti osoo gartee liyyuu haayiliidhaan buqqaasaa jiranii ta Jawaariif miliyoona 20 walitti qabdee ofuufoo osoo dirree irra jirtu ta kenniteef ilmaan elemoo qilxuuti. Oromoo hunda beekaa miti. Ilmaan elemoo qilxuu irruun qaban. Amma dubbii nabiiti. Jawaarii wajjin ati nama tokko seetaa miti. Halkanii guyyaa ilmaan elemoo qilxuuti argee tana keessaa kan
cidhaanitti kaanii haa jecha oosaa jiran kun kudhanii kun 20 oltu mana hidhaa keessa jira. Warra maqaan isaanii namni hin kaafne kun kudhanii oltu qabrii jira. Si kanaaf arrahaman alramal qura'aan akkasumatti Jawaar ka jaalatu guutuu Jimma keessa jira. Wallagga keessa akkasumatti Shawaa keessa akkasumatti. Waa'ee kanatti miti. Waa'ee seenaa jimjimooti miti. Hadiisa nabiiti. Seenaa jimjimoo akka seeran goone osoo argitu. Haguma ba eegaa akkas gandummaadhaaf jette haguma bayyisaatti sirriidhaa jii ka beekan faanis sirriidha. Akkasuma jechuu keeti. Raayyaa abbaa macaafaas Ahmadiinfaas Maariyoofaas bilchiginna guutuma ilmaan Oromoo kana bilchiginnatu bitee kanatti nabiidhaa dubbatanii rasuula rabbiitiif mujiizaadha moo kun ka ja'amuu qabu bilchiginnatu bitee yaa jedhana. Jawaar kanas bar akka isin jettan kana miti akka isin jettan Jawaar allayyeetti naquudha bar osuma akkana jettanii allayyeetti naqxanii bar Jawaar isin warra siyaasaa allayyeetti naqee bar Jawaar isinuma bar ulama otuma kana kabajaan baafata bar Jawaar isan kanatu baafata Jimma akka Jawaar duuni barbaadanii no Wallagga akka Jawaar duu barbaada no Harargeen akka Jawaar duu barbaada no bakka kana miti hin fakkaanne fakkeeffadhu akka nama dhuunfaatti sitti haasa'u jira. Atis akka nama dhuunfaatti gandattichi fiiguu dhiisi. Ajandaa nabii jijjiiruudhaas dhiisi. Rabbiin ammas na caalaa beekaa akka qabu Rabbiin Muusaarra Sayyidinaa Kadiir beekaa qabu. Sirraas beekaa akka qabu beeki. Maal beeytan isin ulamaa'iidhaan akkam islaamni tokko faallaa ta'e dhaggeeffadhaan islaamummaa akkamiin beeka seeta. Suufiyyaa Maarriyyoo hin beeku too laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah jechuu qofan beeka. Yoo diin islaam keessatti warri farqii fidee bakka dhibbatti diin rabbii kana qoodee xariiqaa garagaraa baafate quraanaan buluu didee rabbii tokkoon buluu didee xariiqa garagaraatiif gamaa gamana baafate diin rabbii balleessuudhaaf wallaalummaadhaan borcan quraanaan walii galuu didanii ammas badii keessa jiran hanga tokkummaa irra hin dhufinitti diin rabbii lama hin jiru. Diin rabbii lama hin jiru. Islaamummaan lama hin jirtu. Islaamummaan Iisaan dhufeen Islaamummaan Muhammad dhufeen Islaamummaan Aadam dhufeen ta Jibriilillee dhufeen lama miti. Isaanis faallaa waliitii miti. Ati hoo faallummaa kana eeysaa fiddee beekumsa kaa dhugaa beekumsi kun kaka diirii miti bar beekumsa rabbiitiin ragaa fidaa jira bar ifaa bar uummata Oromoo irratti way waa takka dubbadde hay namticha nabii biratti amanama kan nabii rabbii biratti amanama guddaa asaaba tubar eega nabii rabbii lolarra oolanii dadhaban nabii rabbii isaanii kanatti ciisu seeyfii nabii fannoo bakka jirtutti as buqqaafate seeyfii nabii seeyfuma nabiitti as buqqaafate yaa Muhammad namana jalaa si baasu yaammadhu akkuma ammaati hadiisa nabiitiin nabii irratti ragaa bahuun addunyaa kanarra ni jira. Hadiisa nabii dubbachaa akkamitti nabiif ragaa bahuu diddee seenaa jimjimootiif ragaa bahuun maal jechuudha. Wamraatu ammaa la talaaxab ammallee rabbitu jee yoo sirratte jechuudha. Rabbitu jeen wamraatu ammaa la talaaxab namticha Abii Lahab rasuula rabsee fi wamraatu jaartii isaa lallabduu ta rasuula xiqqeessite
في قرتت دبي رسولات لستلالتي وامرأته أمالة الحطب إسكجير ربي تبت يدا أبي لهب وتب إسكجير ربي خديري متي والرب جينا ما سوري سان فكاتون دان جي جنان جاتي نجري تشوكيا كوتا نجساكا هاي مال تغندو ما كيس سيكا غوسا كان فيدي هاي ما ليش لكم أكنا من سيدا جيوف أكنا من سيدا جيوف نادا جي أكنا من سيدا جيوف إني رتيل ميلال لتاعي رسول رتيل ميلال لتا ما ربي رتيل ميلال لتاعي ما ليش لكم إنا لله وإنا إليه راجعون تناصر جو كينيا إنا لله وإنا إليه راجعون ربتي ما كان فديت جيران سورة الأشريخيس ربي نكاي سورة الأشريخيس زمان بودا ورا ريدر إيري فتن ترفجيجو ورتن دين كان نمت جبيسني دين كان الرا على نما قدن أنت طريقة طبقة سيام متى كم تجتا قبرت الربيتين أكم تقلبي جب ستا أمة نبي فاميلين جارمتي نبي تهينافتا نبي تهينافومو نبي فتم سوق أنا تكمينافتا نبي ربي تهينافوم ماي إنا لله وإنا إليه راجعون إفرّه اللي سرّه اللي ربي تمكن فديتين جرا هاي مني كان كتا في جندنجين علماء مكانه علماء ماتي ما البيتن درسوت والله اللي بيكني كم والنسان بيكنو ربي تقطه محمد رقاساته قرآن ربي حقته ساتي بيكن والله علماء ربي اللي بيكن هاي أكم إرجع سينا لا فالمن بربات القرآن ساتين نبي الجسني أكاتي فالميتو كانت ولا ما يربي هاي وخليه اللي ماله تاي ماله سافولا كانيد ومني كواي سياسة في دي نمو واي سياسة دي يسيت تنبي جرا دي مجرا hundi keenya dhiifne rabbii deebisee ummata siyaasaan faca'e akka yeroo barbaadde kuulloo jetta kuulloon bar uumama rabbiitii nama haasoo kee keessattu akka qabsattu kuulloo jetta kuulloon islaama gurguddaa ulamaa gurguddaa ummata qabu sablamii tokko arrabsuudha dogoggore hedduu nama dhiba jarana fakkir malee ummanni sun Jawaar arrabsan baay'isaa fi baay'isaa natti jettu san gubbaan dabalatee Oromoo Islaamaa arrabsan ati innis baatee dhugaa rabbii kana na argaa fi na dhagayaa sanuu hadiisa san qaamni kan kee hoggaa laalamu namni si laalelleessita jabamee atu akkatti haasofteef laale meemma si garsiisa meemma dubbadhu quraana rabbiitiin no akhlaaqni kanaan jiru no وما أدراكم مريو جان مريو والله كان ينجرو نبي رتي كسي فكروا مالي نبي ربي سوت دبتشو جرامتي كان ولا لا نوتك شيكاي في انجومتي أنا ولا لا نوسي في نفس جرامتي ما كانت تيجي لي كبجادا ربي الرمال قبضن إسنتا بقى إنيوت إسنتا بت ديمتني مري أكملت أمتا
وانت جونا كم تكنت نبي عالم نبي كان جا عالم قوتو تفل مشاجرة بالسجنة يسنر جتك كم تجتا توفتا بالسجنة والله جتك كم تككتا ما كربي كي كبجماتي ميسو ما جيتي بري سنيمتي كأمة ربو بلسوم سلا جيفات سبب بايد سبب دوغا فكات دبت جرتا سبب دوغا فكات بايد دبت جرتا دوغانا تدبت نبي فرغا باتي سنتي سينا جمجموتين اديسان نبي رت رغا باتي وان براتي مت وانجلا غدادا perfect كان اينيمتينو موكو سنديكرو اينيمتينو سيمتي كجنة قلتشوكا يوكان سنيمتي أمتا كان كرزقي رزق وكان دكوب سطو ولانو يوكان سينا جمجمو يوكان كدير يوكان جوهر يوكان أبيش يوكان مرو دامي أمتا كان خنياتشيسي وباسو خان خلقاتيس إسن دابا سياسة سنتي ربي خلقاتي أمني كون ربي إسانيتي فججمانيتي ربنا كان ديفني بيكاني namni ummata kanaas kakaasen jiru ummanni kun yeroo ka'anis bilsiginnaan kaasee sin jiru marroon kaasee sin jiru kaafaa'uun kaasee sin jiru haqatu kaase ummanni kun ka'anii ergamaa isaaniitirraa waan ergamaa isaanitti dhufe qabrii isaaniiti jecha ka'anii falmatan warri garteen falmatinis haqa nabii dhooysan خلاص dubbii gabaabaadha haasawa afaan oromoo qulqulluudha ummanni kun gandan diine oromummaan diine qabsoon tuine tokkummaadhaan osoo wajji jirruu gochi kun maaf nurratti raawwatama ja'an ustaan naasiriis kanati alemoo qilxuu ati jettu جوار مليون ميكا وريغا موجي بأورمون قوتورا دومو كجي سيبتي كجي يو كان سينمتي يسيني سان سنيفو رقاباتي سيناو غافتشون قبني جتا غافتن كان تلسانيتي مرقا قبني سكنتي مانا سويني ما دبي أچبچابي ما تاتمان كان هندا كيسا مال حقا مالي فني زايرة تاسيتي ناسو جرانا كديري سرتنا لالي صوبة كسرن كين جيتش تكوس كيسا وصل سينجين أكاتب لما الربسات اللي متين الربسيني والله ونو قرآن وربي ترقاستي بعدوغا كفن دبچا جرا غندوما اللي في الناس كيس دبين غندوما انجرتوكا ربي غندوما بلي سوداف رسول سا ارجينين سيكا كديوا كانين دبچا جرو مرغرا نبي تملي يو تملي واي غندا يوكا واي سينا جيمجيمو يوكا واي وانتاتيميت واي نبي سيميت اورومو ميت كان دبتي نانجو نبي ربي دوراني سين دبدا مراتو كوت اني كون جيروتي ورنا بيكو وجيو تنارغا فينا دغا يا داميتي والله مكيا نبي جان تمسى نبيتي وانين قبول أتي تمسو جنس سياساتي متي أن تمسى نبيتي اسم تمسو جنس سياسة يوتاتن أن سيفي النبي تمسى نبيتي خباتي يتو يتشوكي أنا فو تمسينيو ربي أحد نبي فتمسو رتي أورمونس دفتة بنزيلنا تناكوني دندس الدنيا كونس دفتة بنزيلنا رتنا كونا دندس نادا بمسيسو مرقا كيتي أصون سنجيسي نبي رتي نعجيسي درسي شكية والله وبالله الكريم غازتي سا الدنيا قوتو ترادو بتي هقانا برمتا جو دابا سياسان جئنا واتكن جينا نبي تتقمينا درمتا جئتي نسر رائية أكست ربي نبي كيسن يفنادر مدى دنجي واي جوهر اللي إفسيتي فين جرسن واي رومو إسلامات اللي ما لكتاتي إفسيف إنو ما هو جبي سن إسلام التاني بارسيدا في هررجي جبودا فكنا قد التاني واي
fudhadhuudhaan dhaaba keessaas fottaqe waa'ee dhaabaa keessaa beeti waa'ee dhaabaa wal qabatu waan hin taaneef waa'ee gandaa wal qabatu waan hin taaneef dhugaadha mudhu mee ragaa bahaa ummata rabbiif ragaa bahaa qabrii keessaniif ragaa bahaa nama kanarra soban kaa'e ulamaa'ii rabbii jiyas ulamaa'idhaan maal beeytan isin darasaa sirra kaayyattanii maal jettan kaalkanii guyyaa jawaar kana hoggaa nyaata inni didechitti nyaachisaa jira raayyaa abbaa macaafaan ustaad Ahmadiin abbaa jabalfaan jawaar kaachitti tinnisaa jiru ummata kana wallaahi yoo soo ummanni kun jiru jawaar waa takkan tahu ji'eetiin abdii guddaa qabaa yoo ifi ajjeesisiiftan malee jarjara kana dhiisaa jarjarri dubbii sheexaanaati wallaalummaa keessaa haa baanu wallaalummaa keessaa haa baanu jawaariif sirra Ahmadiin abbaa jabaliin abdadaan kanuma yeroo barbaadde arrabsitee samii gubbaadhaatti kortan kan مسكين تشربيتس بولا بوسو عديف والله لما كين واي رو اسوي تو قوم متى كيسني اسو عمله واي جواري ناسوي akkuma inni qabsoo karaa nagaa qabsaa'utti nagaa mootummaa gaafadhaa mootummaa sin arrabsina yookaan immoo lakkii yookaan jettan taate qawwee fudhadhaatiin wajjin daggala seenaa wanni biraa tokko illee waa'ee jawaariifis ganda narrabsina dhugaan jiru isa oromummaa namni jaaru ummata bal'aa hojii dhaabbatteeti malee seenaa jimjimoo hojii dhaabbattaa maal hadiisa nabiitiin akkamitti ati dogoggora nabii irratti ragaa baate nabii irratti hadiisa nabiitiin nabi cubbisiisu maal jechuudha boo maal jechuudha booti maali kun eessa jira addunyaa kana gubbaa asaabaa kamtu kanaan dhufe islaamaa kamtu dhufe asuma san hin ta'iniyu islaama kamtu sheeka kamtu sheekira tokkollee khaliifaan tokkolleen khaliifaa tokko kan lafuudhaaf hin ergamne islaamni tokkolleen islaama tokko kan lafuuf hin ergamne ambiyaan tokkolleen ambiyaa tokko kan lafuudhaaf rabbi kana ergen jiru these truths beekumsa yookaan beekumsa اقرأ باسم ربك الذي بكم سمتا كيتي حديثا غبرت سونتين كان ربي راس تيغتي قرأ امو كنا دغ فدو بكم ربي كرم ربي سيدنا كثير موسى دان برسي سينين سي ككدا عزيز سورة الكهف ربي سورة الشعراء كيست نبي فولساتهم سي سينين سي ككدا اسلام وجتم سبا سينين سي ككدا بكم سمو بكم سكديري ربي تو بيكان سين جتا جرا برات مبيت وريكا كيت سمبيك ربي تو بيك اني سمبيك ربي تو بيك ربي مبيك غرو اكنن جي كان جا حديثان كم بيكو سرت برچان جيرو يو كان نمرت نارغنا دغا برچان جيرو يو كان علماء يرتي حديث برچان جيرو ربي مبيكا تو ساتين سي ما جرا ستيس ورقة كيتيس إفتيس نرتيس سرتيس كبير رتيس غراچ رتيس أدي رتيس ربي دركم موتي رتيس غبرو من رتيس دركم ربي ينفودا دولتشي ولا لما نفتيولودا هنا فودا ستروز أدقو تودان هاي أمني كون بلسقناتو بيتي بلسقناتو نبي توم ساجيني نبي شهادة سانيته بيتا أمني كون بلسقن سندورة دبوا شاتره أمني كون
kanaaf maal beektan darasootan nabiif isin tutumsaa akkamitti nama nabii tumsuuf isintu nabii tumsaa isintu maalii jaame ni jira ulamaa in addunyaa irra kana jiru yookaan shayni akkana jiru qalbii nama cabsu ni jira namticha kaafira tokko kuffaara tokkotu nabi kamalee miidha asaaban barartee lubbuu keessaa fuuna jaanii nama kanatti dhaqnaan laa ilaaha illa allah muhammadan rasuulullah jee ulamaata gurguddaa akkana jettu hundiisi ana akkana jetti jee sirraan eegu hadiisa nabiitiin dogoggorra waan daleeteef sagadiitti rahmata rabbii kee deem kadhadhu nuufillee rahmata kadhadhu dogoggora guddaadha goote dogoggora guddaadha rabbitti balleessite hay dogoggora guddaadha rabbitti balleessite wallahi jettee kakatte biltsiginnaa isin bite jeetti ummata nabiif dubbachaa jiru akkas jettee kakatte kabajamoo kiyya Abu Musaab hay أصابنا سمين لا إله إلا الله محمد الرسول الله جو مرة مرته نبي تفيدنا نبي تيرجان ربي نفي نبي ربي دلنا ربي اللي دلني مالف مرما نبي الرامل ترنما كان الرمام مرما مرتنا سوين شهادة قبتو جين نبي ربي نبي تامتي كان بر سيفي أرجيتي مالي نجارانا منيتي متي سيفي رورجو شهادة قبته جنان أني ساين تو سيمبيس سيجين لا هندي كيسن دي ما توبدا جين كناف فكي سوداف نبي تثباتني أكملتي أمة بلادن فكي سوداف نبي علماء تنيك جيبدني نبي ست سيامتي أمة بلا كنا بالسكنة اسم بيتته جتشودان أكملتي أنسان كيسان كجيبناتي أينو تسبيس سياتي بالسكنة كيسان كنا كفلف بكتي كفلف فيتي أتي دبين فرنجي إيفيدنسي كابدي فرنجي إيفيدنسي رجع كابدي دبين ربيتي بكتي بيتته نوفاس ديسوني دن ديسا طلعا رجع يوديسته كنو تين أمني كنو كسني فكاتا أمة بالله حديث نبيتين أمة نبي تم نبي حديث نبي بر ربي فرقابه ودو في ملء سينا جمجموتي متي واه يو كان كبيراتي في متي وماما ربي في رسول لقال أفتم سبه ودو في ملء hijaba uffadhu manjiinin hadiisa nabii san eegatti himte seenaa teenya azaabaan nurraa si guba hijaba faa uffadhu hadiisa nabii san illaa akkana sila jette hijaba faa uffadhu gaas baatu laal jecha mimmi'aawa hadiisa nabiitii waan dubbatan kofoo ufaan uffatinii seenaa teenya sattaradhu laal ammas amantii abbaan kan kee amanu hin ganini amantii abbaa keetitti deebii yaan talaan guddise yaa shanyeetiyya azaaba rabbii siifin sodaadhaa jettee maan gorsin namni nama jaalatu akkasitti dubbata akka rabbiin nu himetti yoo isiidhaaf naatee jaalatte jechuu kiyya yaa bumusa bomaadaaku eka namni nama jaalatu bar azaba way nama fedhaare wanni biraatillee naafu sanis bagaragaa baateefi yaa seenaatiyya yaa intalatiyya eelal hadiisa wanni sii barsiiftu
hijaaba kee godhadhuuti. Atuu maqaan kee bareedaadha seenaa rabbii sadarkaa sii kenne. Laal. Kamturra mi'aawa jechaan asiin jee fi ati jette ati haasofte. Kamtu jecha rabbii na dubbise kanaa fi jecha nafsiyyaan kan keessi dubbise kana caala. Kamtu seenaa jaalachuu irra fakkaata. Kamtu seenaadhaaf nahu fakkaata. Seenaa teenya hijaaba kee uffadhuuti. Akka abbaa kee jimjimoo kabajamaadha. Shaadaa nabii qabadhuuti. Laal. Nabii rabbii haasawaa nama barsiisanii bar naman quuqanii walalaa bar. Aangoo isiidhaan nabii irratti himta. Aangoo nabii himta malee. Kanaaf hijaaba kee godhattee seenaa iyyeeteenyaa. Oromoonis tanaaf kana dubbate saba bal'atu dubbate shanyiiteetiitu dubbate. Shanyiin booyaa jirtu tun ulamaa uummatuma keenya ka Baaleetii ka Arsiitii tokkollee ni nafnee siksik jaanii akka daa'imatti booyanii qaanyoo inni jaanii nabii rabbiitirraa nabii keenya tuqa jaanii abaarsan jiranii. Miidiyaan afaan Oromoon beekne hundi dabarsaa jira. Amma boodaa dabaruuf ta'a. Yoo Oromoon dubbachuu baateehu abbaan fedhe ulamaa illee yoo dubbachuu baateehu eenyumtinu yoo dubbachuu baateehu rabbiin rasuula isaatiif dubbateettis jira. ندبتاس ألم نشرح لك صدرك وودعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك هنقرب بالنبي فارسه إنهم تكيو فارسته إنجيس ربين كليس سبي تمسا الراس تمسا بروز تمسا دوكادا مو دوكادا كناف نمني بالسجنان بيت جروبين عند تقوات جتس سنجرو غوتو أمتا بلاتي أمتا غوتو غايو بالسجنان بيت نبي فدولا جتن إيجا بالسجنان بيت نبي فتم سامي منكون إيجا بالسجنان إيجا أمتا كم إيجا هاسوات لا جرانا إيجا كا أمتا عندنا غايو نبي بيت بالسجنان أمتا كنا عندنا نبي فتم سايته بيت هو بالسجنان تونغاري دا هوغا ما شاء الله بالسجنان إيجا هاسوات جرتيرنا بدي ما شاء الله بالسجنان perfect إيجا كا أمتا عندنا غايو بالسجنان بالسجنان بيت نبي فتم سايتين ولا غوتو أورومو كنا هاي بالسجنان تونغا أكاجايبات يشودا ور دوغادا ور ميلا لاسو متي اسو يتيوجي أنيو بالسجنان بيت جروب بيت دا رجع كم دايسي إيجا كا بالسجنان تون نبي فدولا جتينو بيت هاي كونغوانغاري سوابا كم ديشودا ور دوغادا مو دوغامي تجرانا دوغادا ربينو دوغادا جاكا إيجا بالسجنان تون بيتنا بيفتم سانون جتة هو أنغاري أو جتة شوداغا إنو ما قوتش بالسجنان دلي دكيس أتوكو غاري أرجيني كناف جروبي غندا توكو جروبي غندا توكو كونكن غندا توكو جروبي غندا توكو تياررجي توكي ولا ما ياررجي توكي سنما يشور بعد متي نو نوت سما وما أدراكم تكوتشا جنة ماله يو سينان انت لبرين توتا تنوتي سلمان برين توتي ورتا باك ينياتي وسني بيتا تباك ينياتي نوتي أكماتي كماندو برين توتا تت كماندو تموغا برين توتا تت أكماتي كسيكو برين تموغا برين تو أوروموتاتت نوتي كقلو برين تو أوروموتي نوتي كقريو برين تو أوروموتي نوتي كهمبن برين تو أوروموتي كمروو برين تو أوروموتي جماس ilmaan abbeeraa keenyaati ka abbaa keenya obboleessa abbaa keenya maca booranticha Oromooti wallaggi keenyaas kan maca booranticha Oromooti shawaanis salaalees yoo ta'e ka abbaa keenya bareentooti ka karrayyuu bareentooti walloos yoo ta'e ka abbaa keenya bareentooti ka bichuu bareentooti miti
salaaleen kabbaa keenya karrayyuu barentoo xumuga karrayyuu barentoo oromooti miti hanganatti illee beeyna iqra'a bismi rabbika alladhii khalaqa al-insaana min alaq tokkummaa asirraa yoo johaariifte kan akka ilmaan jaarraa abbaa gadaadhaa johaariifte hin jiru arrallee akkanatti kokkee baasee eegaa jiru si osoo hin taane johaariif si ka duulanuu baasu osoo hin taane yookaan qabsoo oromootiif si osoo hin taane yookaan ka hadiisa nabiitiin nabitti duula bahu si osoo hin taane nabii rabbiitiif tumsa bahii jechuudhaan cimsee siidhaama hadiisa nabiitiin. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ulamaaotaas hin beeytan kasi caalaa beeku rabbi Muusaa namana caalaa beeku ni qabdaa hijee rabbi gaafannaan atin qarane ya Musa dem sayidina kadiri irraa baradhu kajeen rabbi akkana mukkana duba rabbi haqa jiruu fi dhugaa jiru kana itti